Shama harka fuunee ilmaan Oromoo kan addunyaa tilmaamatti hangaftan hunda keessanuu salaamtaan diyyatan onnee irraa buruuti. Bakka jirtettis na dhaqqabdu jecha guyyaa har'aan kana baay'ee gammadee jira. Maaliif jettan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa qeerroon tiyyaa hedduu na boonsitee jirti, hedduu na gammachiiftee jirti. Maaliif rakkoo uummata Walloo ajjeechaa uummata Walloo irra deemaa jiru balaaleffachaa waan jiraniif heera bahaa waan jiraniif sagalee Walloo waan tahaa jiraniif qeerroo kiyya hedduu galateeffachuu barbaada. Hedduu na boonsitanii jirtan. Anis uummata Wallootiif viidiyoo gabaabduu tokko qopheessiitiin jira. Viidiyoo sana laalaa daawwadhaa waa irraa baradhaa isiniin jira. Qeerroo bilisummaa Oromoodhaa galateeffachuun barbaada. Isiniin jaaladhaa. Naaf jiraadhaa. Viidiyoo kana daawwadhaa. I'm